Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa kan jirtan hunduu bakka jirtanitti nagaan keenya isin qaqqabu. Akkam ooltan. Guyyaan irraa Kamisa fulbaana 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6 bara 2014 keessummeessaan keessan irraa an Bafqaaduu Morodaati. Ayyaanni Irreechaa barana erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ate asii yeroo jalqabaatii fi lakkoofsa namoota hirmaatanii hittuu hin daangessin fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa ibsee jira. Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa kan bifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu miidhaa guddaa akka geessisaa jiru deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa VOA'tti himaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo loltoonni Eertiraaf milishoonni Tigraay baqattoota lammiiwwan Eertiraa kanneen Tigraay kaabaa keessa jiran humnaan gudeedan ni hidhan ni ajjeesan jechuudhaan dhaabee mirga namaa akka sadarkaa addunyaa kamisaarraa beeksisee jira. Gabaasi Human Rights Watch haleellaa mooraalee baqataa Tigraay lama keessatti raawwatame bal'inaan kan ibse yoo ta'u walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaa raaseen humnoonni naannoo sanaa mootummaa Itoophiyaaf michuusaa kan Eertiraa waliin erga baatii sadaasaa qabee wal waraanaa jiru jedheera. Baqattoonni Eertiraa miliyoona 5tti hedaman naannoo gaarreen Tigraay hiyyeeyyii ta'an keessa jiraatu. Warreen Tigraay loltoota Eertiraa kanneen isaan weeraran waliin sanyii tokko jechuudhaan amantaarraan qaban. Warreen Eertiraa immoo baqattoonni kun biyya isaanii dhiisanii baqatan jechuun shakkiin ilaalu. Ajjeechaan gara jabinaa humnaan gudeeddiif saamichi Tigraay keessatti raawwatame yakka waraanaa ifaa ta'edha jechuudhaan gaanfa Afrikaatti daayirektarri Human Rights Watch Laayitiitiyaa Baadar beeksisaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa odeeffannoo kanaaf deebii akka kennu gaafatamee deebiin kennin jira. Garuu Eertiraan kana dura fixiinsa raawwatame jedhame haaluudhaan humnoonni ishee siiviilota irratti akka hin fuulleffanne ibsitee turte. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti humnoonni Tigraay naannolee milishootaan dararaman jedhaman keessa sosso'aa akka jiru yoo ta'u qorattoonni sadarkaa addunyaa naannoo san daawwachuu danda'u jedhan. Walitti bu'iinsa Tigraay dura Itoophiyaan baqattoota lammiiwwan Eertiraa 150,050 keessummeessaa turte hedduun isaanii naannoo Tigraay kaabaa kan Eertiraa waliin wal daangessu mooraalee 4 keessa ka jiran yoo ta'u Hitsaasiif Shimalbaa keessa baqattoonni 20,000 ka jiran yoo ta'u kanneen 31,000 ta'an immoo Maayi'aayiniif Addi Haruush keessa jiraataa turan. UNHCR xumura baatii sadaasaa innaa mooraalee sana daawwatu manca'uusaaf baqattoonni keessa kan hin jiraanne ta'uu beeksiseera. Tigraay keessaa dhiyeessiin gargaarsaa waan dhaabateef jecha sababaa beelaan lakkoobsa namoota du'anii irra jireessi biyya ofii keessaa qe'eerraa godaananii dabalaa adeemuun gabaasamee jira. Akka dhaaba gargaarsaa tattamaaf deeggarsa saffisaa naannoo sanaatti aanaa tokko keessaa namoonni 174 sababaa beelaan du'aniiru. Manneen barnootaa akka fakkaatan qubsuma yeroo ofii keessa namoonni wal waraansa jalaa miliquun qubatanii jiran miliyoona 2 ta'an adda durummaan beela kanaaf saaxilamaniiru jechuudhaan aangawoonni ibsuu isaanii Alamfisaa Maqaleerraa gabaaseera. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa fulbaana 15 bara 2021 mata duree nagaaf nageenya Afrikaa keessaa jedhuun ibsa baasee jira. Golli nagaa eegumsaa Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti waliigaltee qajeelfama irratti hundaa'e sadaasa 23 bara 2015 irra ga'amuusaa tuqee jira. Golli nagaa eegumsichaa gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti gaaffii hidha laga Abbayyaa laalchisee ka'ellee hubatee jira. Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan afeerraa gamtaa Afrikaan marii sana akkatti fufan illee ni jajjabeessaa jedha ibsichi. Hidha laga Abbayyaa bishaan itti guutuuf akkaataa raawwatiinsa isaa bifa qaama maraan fudhatama qabuuf waliigaltee jiruun yeroo kennameefitti akka raawwatamullee yaadachiisee jira. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa taajjabdoonni marii jaarsummaa gamtaa Afrikaan geggeeffamu irratti affeeraman akkasumas taajjabdoonni Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan akka hirmaatan murteessan furmaata dhimmootii teeknikaaf seeraa akka mijeessan gochuuf akka hirmaatan ni jajjabeessa. Golli nagaa eegumsaa biyyoonni sadan adeemsi marii gamtaa Afrikaan hoogganamu mala bu'a qabeessaaf waliigalteen akka itti fufsiisan waamicha dabarsa. Falmiin dhimma bishaan jiru ilaalchisee golli nagaa eegumsaa qajeelfama yookaan ulaagaaleen kaa'e akka hin jiraatin ibsisuun beeksisee jira. Addaddummaan hidha laga Abbayyaa ilaalchisee Masriif Sudaan waliin jiru furamuu ka danda'u mariin garee sadanuu yoo itti fufe qofa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa ejjennoo isaa irra deebi'uun beeksisee jira. Dubbiimaa ministirichaa Diinaa Muftii har'atuuta oduuf ibsa kennaniin kaleessa kan dura taa'aa gamtaa Afrikaa yeroo ammaa ta'an ministeera dhimma alaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoon daawwannaan geggeessamellee
haalatti fufiinsa marii sanaa irratti fuulleffata jechuudhaan Keenedi Abaata Finfinnee irraa gabaaseera. Walitti bu'iinsi Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun rakkoo namoomaa hammeessee jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Naannolee lamaan keessaa uummanni miliyoona 1.7 ol hanqina nyaataan miidhamuun illee gabaafameera. Aangawoonni naannoo sanaa akka jedhanitti yoo ta'e Affaar keessaa uummanni 140,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Dhiyeenyaa kaasee immoo Daseef Kombolchaarraa namoonni 233,000 qe'ee isaaniirraa godaananiiru. Sababaa walitti bu'iinsi walitti aansee mudateef hanqina maallaqaan kan ka'e naannolee lamaan dhaqqabuuf rakkoon jiraatus michoota keenya waliin ta'uudhaan deebii kennamu saffisuu akkasumas aangawoota naannolee sanaa